maaliif waaqiyyaan gaafadhe itti dubbaddeesi akka fedhetti isin jecha akkam fakkaattanii beektaa barana Abdii Mustafaa irratti maallaqa qabaachuu ture amma dura maallaqa gartee gaafenne dhamuu hidhaatti baase maallaqa sanii naa kafalan sabaan gartee mucaa akkaan jamaatti qabee wanda jeesmi dhaabuu deebisan jira bas waan biraatii miti maallaqa yaa Abdii Mustafaa hanga naa kan takkatti soomana keessaa gartanii jirtanii kaniin gartee mana keessa mana isaa dhaqee dhiifama jeeni qottoo fudhatee natti bobboo ture garuu an waan biraatii miti maallaqa kaniin gaafadhe bas eega dideen Abdirraa kaarti maallaqa naatu beeka maaliif somni jechuun anjaman dhaabbata maaliif dhugaa qofaa deema jechuun maallaqaan itti qabaa dhageessanii jirtan isinis maallaqa naa hanga naa kafalu takkatteen maallaqa gartee kana qofallee miti kanamaatti hedduu maallaqni akkasii waan baay'ee afaaniin dubbattee waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu kalaas an gartee yoo maallaqa naa kanne malee maal gartee akka wannaatti dhugatteen anjaman khara maallaqa kanaanii maallaqni xiyya qofa osoo deema xiyya qofaa miti khara anjama laal akka wal goonu akka taanu isinis daawwattoota keenya ni agartan maaliif yoo ta'e ni beektanii biyya kana keessatti namni timti wanni gaafadhes arraas baruusi maallaqa khalaas maallaqa qofaan gaafadhan maallaqa irratti hundaa'an wanni gaafiin kiyya haama duraatis kaafaan na jiree kan garteen yeroo hedduu doorsanatti abdii wanni gartee ramadaana keessaa wanni qottoona furtee naaree fakka wannaatti waan biraatiin sababa maallaqatti qabuuti malee waan biraatiin miti yoo gartee maallaqa naa kannee maallaqa kiyyaas kanamaa hedduudha maallaqni gartee hanga waliin jee kan dhugaasitanii miti yoo naa kafala waliin biraan jirtu yoo naa kafala arraas borus yaadni uumama maalitti uumama gara maallaqaatti dhaggeeffadhaa uummata warri gartee boodaasifachuu taalee waan namaan jiru abbaa fadhan beeku namaasi laal sa'aa kanatteen wallaahi yoon gartee maallaqa kiyya abdii naaf kafaluu hin baanneen gartee waan akkaan isa godhuufi akka naaf abdii kalaas dhumatee jira waa lama qofaan takkaayisi takkaana ammaas kaniin gaafadhee waan biraatii miti sababa maallaqaatti maallaqni kunii gartee lafarra turee jira ammaa miti baatii meeq galaan akkas gara waggaatti dhiyaas jira uummata keenya 8 akkas dhaqee jira agaruu jirtan isinis hay garuu naa qoya kabsan waan takka yoo gartee toltu nama adii hamtutti gara hamtu jijjiirama sa'aat kana keessatti gartee fiifuu maallaqaa fadhu jira maallaqaa fadhaan isin ijoo uummata keenya yoo abdii maallaqa naa kanneen nagiyaa maallaqa naa kannu baanan ammaan tana gartee yoo wanni biraa hamtuun dhuftalleen nannaqu maaliif nanneenne maallaqa agguu gartee rakkoodhaa yoo gartee namarraa baasanii xiyyaas haa ta'u kanamaatis maallaqni kun baay'ee dubbachuutti hin jiraan agaruu jirtanii naa kafaliin jeen ayyuu naa kafaluu baateen waan balleessa waan takka sirrumatti hin balleessu garsan waan butu mataan abdii irraa mataan dhukkubu balleessu hin taane ammana isaa yeroo oolee buleen gartee akkaan fadheen godha abduma kanaa maaliif garuu dhaabbadhaa xiqqisuu akkana jee waan obsee deemu jira amma khalaas obsi kiyyaas dhumate abdirraa garteen maallaqa akkaan itti fudhuusi yeroo takka lama sadii dubbannee jirra yeroo hedduu dubbanne daawwattoota keenya abbu takka nuyi dura abbadhaa dandeenyaan dadhabnaan garteen akkaan itti tilmaamu hin beeku waan hin godhu akkaan beekuun godha malee almaasii akkasii dazzee miti akkanatti fakkaatee akkana fakkaata lageetiin abdirraa fudhan akkanumatti khalaas yeroo mana isaa dhaqana ramadaana keessas wanni dhaqee dhiifama qofa waan biraatiin isaan tun ramadaana waan ta'eef qottoon fudhatee na doorsee achiina maal ijoolleen asii ta'uun barbaada kiyya qabaanaa kun amma sa'aa kanattiin akkaan fedheessii ta'an siif jechuu akkaan fedhee ta'an uuma nama kannan namarraa fudhachuu danda'an dhugartee dubbatan hamtuu biraatti akkamitti sin jalaa baana uummata keenya akkamitti sin jalaa baanu hin qabnu jechuudha garuu maallaqa jeemi yoo maallaqni kun naa kafalameen nagiya yoo maallaqni naa kafalameen arraas burus girgiriin waan afaan qabne isiniin jechuu barbaade daawwattoota keenya warreen gartee namela deemtanii booda akka namaa taate akkasumaa gootaa timaaree an waan fadhaatu garteen wal afaan dubbachuu fi walitti dhugaa eeguun eega rakkoo ta'e rakkoo san uumeetiin garsiisan sirrumatteen waan biraatti himte ammaas dubbanne harkalees dubbanne yeroo hedduu dubbachaa turre wanni an
dubbiin isatiin dhiisee ool zamana kana dubbachuutti hin jiru dubbiin isatiin dhiisee khalaas gaa arguu waan namaa namis gaafatee ati si dirqama gaafatte jechuudha. Wanni kun waan kiyya qofate hin taane gama kiyyaa dhiisan gama namaa anaa kan gama namaa haratti kan nuti isin ijji uummata keenya dhaggeeffadhaa. Gartee warri gartee abdirra maa rakkoo geessita abdirra maa akkas abdii maa namatti fidda abdii maal akkas abdii maal tumta kaayettanii sa'aa namni gartee dhugaasaa xiqqaatus akka fedhatti ibsate isin hubannoo dadhabbiidhaan isin jala hafa garuu kana qofaa miti hedduu takka namni gaa maalitti fitatti waan jettanii gara sababa maallaqaa kanatti jireenyi kunii fifu jireenya haddaa kana mushaanee anamma akka anjamaatti isin jechuuf miti akka dhugaatti badii gurguddoo namarratti dalaga kalaasan jireenyi kiyyaan eega gartee waan kanne fudhachuu dadhabee akka nama du'etti eegan raanii gartee nasbee namaa balleessu akkas miidhaa gurguddoo namarratti oofoote malee jiru yoon garteen akkan taane nama godhee garteen akkan taane nama godhee isin garsiifne asii yeroo meeqaan dhufee uummata keenya rakkina keenyaan agarre haa ta'u garuu rakkina keenya eega sirnaa dhabdanii akka ta'e fudhee isin garsana akka ta'etti haajaa kiyya ba'a akka ta'ettiin waan hin kanne fudha akkaan barbaadutti booda qofa garuu maaf akkas taate durri warri naan jettanii warreen gartee dura maal himate sabni kiyya kun naa kafalamu abdirraa akka takkatti magantaa naatti dhaqaachuu kiyya akka takkatti naaf sosobraachuu kiyya akka takkatti innummaan kun haa baruu jeetiin dhiise eega gartee hufummaan deemee qottoodhaan deemee qottoon ijoolleen taane lammurtuuti bifeenni beekutti irraa fudhee isin girsan an yeroo hedduu maallaqaan dubbisu jira yeroo hedduu maallaqaan dubbisu jira takkara lamarra sadii kalaas maa hubannoo na dhabda isin uummata keenya hubannoo maaliif na dhabda ni kan joon rakkinni kiyyaa rakkina gartee asitti hubannoo na dhabuu kanatti dhukkuba fidee jira kalaas kana booda naaf hubattanii subachuu baattanis wanni ta'e numa ta'a abadan numaan taasisan girsan wama harkaan kannan fudhachuu hin danda'an maaliifoo akkamiin ta'an haya waan namaati na gaafatan akhiya umaatii miti kanamaa kana akkamittiin kafalamee maallaqa guddaadha isin jiru uummata keenya rakkinni keenya rakkina maallaqaa ta'e kaana sii qabaata kaana sii dhabu kaana maaliif akkana qo'e anammoo osoo qabaadhee haseera guddaa umaatii natti hin fakkaatu kiyya osoo ta'e garuu kana maatii natti akka malee sosobeen namarraa fuudhe gaana yoon abdirraa fuudhee deebinanii waanin joos waanin dubbadhus naaf hubattan namni keenyaas namni keessanis kunoo kana uummata keenya yeroon takkara lama abdii jiru akka biraatti ilaaltan daawwitii biraa keessa galtanii waan bakka kana jidduu jira anaatu beeka khalaas kuneechu jecha hiccitiiti waan bakka kana jidduu jira yeroo takkara lama abdii iranaa fuudha maallaqiyya jee diddanna naas dhagoo diddan namaas dhageessin jechuudha khalaas wanni kiyya naa kafalamuu qabaa eegaan jee naaf kafaluu qabdin uummata keenya eegana dhageenya ni dhageessa khalaas akka isaaf dhageessanii si godhan yoo naaf dhagoo dadhabdan akka isa dhageessanii gara isaatiin leeyatu na dhuftanii naa gurta kana booda uummata keenya wal sossobuun wal injiru biran hafee jira khalaas hambiseen waan kana hambiseetiin jira wanni kuni gaafa inni rakkate rakkoo keessaa akkasitti baase amma san gubbaadhaan maallaqa namaa waan taateef na kanni abdii takkara lama ramadaana keessa soomana keessa itti kanallee eeganaaf hin dhufne kamiin godhan khalaas dhaan akkana dhaqeen abdiin gurratti akkana kenniti
بربادي خنا فدي أنا نبدين قرتي الماسا خيسا أكنت هركسي باسن يوم تكاسل وقاعرتني من الساعة تفتح دوبسن يرو تكلم لمرة سديب لا دتدمي نافخ أمة خينا إيه قرتي جتشي تجامني أبدينا كنا بتيم سكورون بانه يونبدي كنا بتيم سكورون بانه برنا ولد قتني جر أنت كا جرا متى دبلين بيخو متى كاو يوم قرتي أبدي جراسة كتي جراسة فرون بانه وسوني بيجو أبدي قبل طانا إجاز خيسا باسا أبدي وانخي أنا خاني طانا كانوا كورس الراموري ما عندي خيسا باسا برومسك عليك كانوا كنت كنا لف أخنا بود حاسو تكسينا وانخيان فدا وانخي باسا أنا